Mee biqiltuu takka haadha nama Itoophiyaa keessatti dhaabu Itoophiyaa keessaa qabdanii jedhaani. Haadha abbaa keessan obboleessa keessan gargaartanii jedhaani. Oromoo rakkate tokko qabsaa Oromoo tokko haadha qabsaa tokko tamanni irraa diigame tama ofii amma namni du'aa jira jettan kana $50 ergitaniifi jedhaani. Dhis waan birii barate dalaguu jijjiiruu. Okay bira kutti amma kaa ibsa baasee warri. Mootummaa seera ibsa 8 qabxii 8 9 baasan yoo muummicha ministeera ajjeesuu murteeffatanii kaasuu murteeffatanii kana wanni kaasanii maali beektanii isin? Shaabiyaan dhufaa jira akka jiraatti isinii maali? Shaabiyaan Ijipti paampi gootee duubaan gartee paampi itti naxxee Asiyaas Afawarqii utaalee lola seenuudhaaf akka tiise ibidda bu'u xiqqoo qarree gubbaa jira. Dirqe ama jaarsi kaa waa lamatu harkaa qaba malee silaa qaata ibidda bu'e. Osoo hadha mallas jiraate qaata qawwee dhukaasa bane. Osoo mallas jiraate maaliif mallas illee dandeettii isaa beekame. Hadha kaa qabu dura argu jiru dhaabbichu. Leenca gurraacha Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaabaa Yilmaa Mardaasaa fa'aa argu jira. Yilmaa Mardaasaa waa inni hidhate gartan. Ibidda Yilmaa Mardaasaa harkaa qabu mara caalaa yoo rabbisitti hin fidin. Ada dubbiin komaandoo koofiyaa diimaa kanaa fi humna lafoo kana caalaa balaan hadha addunyaa fitinaa keette maali? Yilmaa Mardaasaattu jeneraal jagna Oromoo goota Oromoodhaa. Jeneraal Yilmaa Mardaasaattu harkaa qaba ibidda. Asiyaas kan argu jira. Ijipti ammoo haga guyyaa kalee malee dheengaddaatitti paampii beektaniisin wanna finyaa ijoollee qabuufan kan akkasi osoo afuuftu jaarsi dhoowuu gahee balaan takka itti dhufte Ijipti illee maaliidhaan Ijipti duraan seen itti anas duuba jira seen yoo inni kaase gartee an xiyyaara akkanaa sii kenna akkana godha kanaan dhooftaa osoo jedhu addunyaan tunillee tabal'aati Ameerikaan Asiyaasiin achi buqqisuu barbaaddi biyyoonni Awurooppaallee asuma deebi'anii wanni Ijipti baattee deemtuun meeshaan sun guutuun feekii waan gartee lola lafaa taankilee fi wanni isiin tuultee akkasi diidatti tarreessitee dhaabattuun suni waan asii ka'ee Itoophiyaallee dha'uu danda'uu miti waa takkallee bu'aa qabuu miti yaniin. Asitti iyyite jeneraalonni gartee Gibxi. Ministeerri waraanaa maal jedhe gabbayee Mustafaa Kamaal. Ameerikaan waa nuti taphattee waa banne maal taate jeneraal? Meeshaa nuti barbaannu xiyyaara F-15 jedhamfaa farra xiyyaara raadaraan maal kanneen nu dhoorkattee taankii meeshaa yeroo irraa dabre biiliyoona 4.7 nu gurguratte asiin dura nu gurguraa baate yoo nu akkana galmee bannee ilaallu wanni meeshaa Itoophiyaa qabduuf nu qabnu waan gartee walitti hin dhufne gartee baara kana cicaa hin dandeenye xiyyaara hin qabnu raadara hin qabnu Itoophiyaan dhukkeessitee nurra deemti jedheen Asiyaas amma boochassee. Balaa biraatu itti gale ammallee kana dubbatinaa kanamatti dhibee jira. Miliinik Jibuutii gurgurateemi waggaa 99 waggaan 99 guyyaa gabaabduu ta'e ija gabaabduu ta'e akkastuu hafe. Aabbichuu. Durriyyee walgeetteeti aabbichuu buusuu deemtiimi aabbichuun nama lamaa osoo hin tuqin hirriba dhoorgee halkaniin gartee manguddoon lamaa boo'u jirti. Tokko Asmaraa lammata Jibuutii. Jibuutiin kontiraanni miliinik gurgurate dhumate. Aabbichuun maal jechuu jedhare? Jibuutiin weelkam gara biyya teessanii as deebi'a. Biyyi Jibuutii jedhan ammaa achi hin jirtu jechuu deema aabbichuun. Maaliif dhumate kaa kontiraan? Qara wanni cadhisanii ta'anii maali? Kontiraata mallatteeffamee jira addunyaa quba qabdi. Amma kontiraan dhumatee jira yoo aabbichuun ayyee anillee isin gurguradhee biiliyoona ganaa as kenna achi taa'a jedhe malee yookaan Jibuutiin seera addunyaatti illee malattuu as deemte yoo isin didde mammagaalaan ayyaa dhadheetumaan as fidde jechuudha. Takka jedha. Asiyaas Afawarqii Ijipti afuufte akka finyaa dhoowuu ga'ee iita'e utaalee akka billaacha ibidda bu'u asabiin fuudhee Itoophiyaa kennuu lamaan keessaa halkanii guyyaa gartee irra yaadu jira. TPLFin yeroo isa achi paampi godhanii iitessan illee TPLFin asii afuufa Gabratsiyooniin fa'a. Iitoftee jarrillee ufii ganda keessa wal kabaluu harka battee teetti warri Tigraay lamaan illee jechuudha. Jawaar faati wanna ari'ee siyaatiin wal geesse
warri asii wal kabalu kun wal lamaan jara kabalu harka qabatee teettiin jalaa achi yaatee kabalaa tana dheefa horii namaa nyaatte yoo hadha sossootee kijiba horii waa maxxasitee poostii kun akkas goone hin jenne kabalaa isaan TPLF irra bu'uu deemte jechuudha. Harka qotee bulaa guddaa kana fuudhanii gimbiitti godhuuf taa'u jiran. Siyaasa akkati deemtu isin lafa kaafuu jira. Geemii kana guutuu eenyutti taphachaa jiru jettan abbichu. Abbaan malaa leencichi Oromoodhaa yeroo itti deemu yeroo itti waa dalagu akka waa godhu beeka. Haga jirre ol deemtee maalii yoo maalii godhani Jawaar Faatiin barreessa galgalaa garan namni du'ee maalii yoo godhee biliiji ciikaayee maalii yoo ta'ee diinagdeen qabu uummanni mindaayyuu waan kafaluun qabu wanni isaan hin haasa'in manguddoon tun rabbisitti hin fide. Fulbaana soddomaan duuba mootummaan hin jiru namni dhumatee wal qalee asiinillee 4 kiiloo seenuu fi achiinillee maalii yoo taate osoo nu dhiisaa jennuun. Subhaanallah. Nama kijibee. Anjarri kijibduu nan dhibnu. Warra kijiba isaanii kana ka argu adii. Ibar warri waggaa 5ffaadhaati. Waggaa 5ffaadhaa. Fulbaana 30 duuba mootummaan hin jiru nuun jedhan. Filameeyyuu mootummaan inumaa mootummaa jabaa ta'ee gabbane. Ijoollee manaa yaasee akkana godhee gaara galtee takkaa waraanni akkanaa baheen beeku takka qawwee akkana Itoophiyaa keessa fuudhanii beekanii Amaarallee achii kaasanii Oromoolleen kaatee waraanni maalii yoo ta'eetiin adda maalii dadhabanii ji'a 3 balleessina jedhanii 7 mootummaan balleessuu dadhabee akka keetii kana kijiba kan kee akka uummanni argee eenyummaa keessan akka waa godhuu hin dandeenye hattuu ta'uu wanni yaa'e waan sammuu hin qabne waan waa takka hin beekne ta'uuf dhaabbichuun itti dhiisee haga waddamee arguutti warri gartee ijoollee of jala guuree ganda keessa kalee bobaa jala guurate guutuun ibidda bobaa jala qabate ittiin gubatee haa bobaan luqqaatee madaa'uuf itti dhiise gartee. Gaafa ibiddi luqqisee fixe uummanni gabbayee uf saqalee akka qotileetii gartee ijoollee ofii xamadee gayyaa eega. Siyaasa dalagan akkana. Osoo gaafas dhaqee dhaabbichuun dhukkeessee lafa dha'ee erge addunyaa liyaadha isin gargaarti. Hin beekna bara siyaasa dhaabbichuu caalan beektan. Osoo gaafas leenci gurraachi fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa bala'u jedhee isin gadhiise guyyaa 2-3 taa'ee lafarraa kaasan isin hadhallee yoo ijoolleen sun dhumatte ijoollee biraa baastanii ammallee gaara ergitanii addunyaan isin gargaarti. Uummanni Oromoolleen baqataa lolle naannoo sanii ka'e mootummaan kun mootummaa dikteetara ta'e galmaa jechuudha. Maaliif itti rakkata? Uummata jaalatee mi'ee haa danda'u. Chaaloo jedheen fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa. Dhaabbichuun maal jedhe? Ijoollee tana dhiisaa jedhe ijoollee shaneedha. Uummatatu leenjifataa jira, uummata gargaaraa jira, uummata waliin jiran yaadatanii paarlaamaarra jedhe dhaabbichuun. Uummata gargaaru jira, uummatatu ofi qabe dhiisaa jedheen isaanii yoo haasa'illee uummata isaaniif raayyaa ittisa biyyaaf waliin haasan malee kunnuun galchuu cadhaa dhiisaa jedheen dhaabbichuun. Ebaluun ajjeesee marroon ebaluun wal fixee ebaluun illee fannisanii ebaluun illee ibiddaan gubanii ustaaz Kamaalii illee achi ajjeesanii ebaluun illee maal yoo godhanii yaa'iin hin dhufne yeroon warri kun gartee garuun geettu hattu hundisiitu ijoolleen heerri hin jiru seerri hin jiru hin baranne waa takka hoogganan qabdu dhaabni akkanaan jiru waraanni akkanaan jiru nu jenne kijibdu hattu maaliyyoo wanni nuun hin jedhin rabbi isinitti hin fedhan. Isin galaami dhagaa Oromoo siyaasaa Oromoo akkatti isinitti nu jiran. Uummanni gaaf kan gartee ijoolleen uummata nyaachoo eegalte. Jaartii jalaa fudhachoo shamarran babbareeda guurachoo. Maal jette Oromoon sangaa itti qalaa turree sangaa irraa gara re'ee foolaatti dhufnee hoolaa irraa lukkuu dhufnee jedhan. Lukkuu irraa killee jedhan gaaf kaan ammoo mana duuddeeti kaballaaf dhiitii coonqixxaan harkaa guurachoo eegalte ijoolleen jedhan. Ayaa bichuu ciitee nyaadhu. Namni akka bichuu beektaa hin jiru. Ustaaz Kamaalii eebboo fa'i. Siile. Kama akkasiisan iyya maxxuunoo nuun jedha jawween. Faannoo iyya maxxaanoo. Marroo iyya maxxaanoo. Ijoollee tan ankalee jedhami jawaree xiqqoo isii gaaraa akkas godhan jedhan ankalee jedhami. Faarsee bulaan jawaarii illee jawaarii atseewwan nuuf faarsa. Faarsee bulaan jawaan nuuf faarsa. Ija barbaada atseewwan afaan hin buufatu bara. Takkaa mootummaan akkana hin agarree jedha gartee uummanni Oromoo takkaa akkanatti hin dhumanne. Xurumbaan beektanii Itoophiyaan illee dhiifte xurumbaa san bara jawwee. Xurumbaa san Itoophiyaan illee dhiifte.
dur ganam ubboroo hirribaa xurumbaan si kaasan yoo namni du'e yookaan ammoo walgahii yoo jira tuut iddiranyaa yoo naachuutu sau mootu jedhanii lallaban. Jawaar sau mootu waa xurumbaa san afuufuu malee ganamni geennaan fee jawaar dhaqi ilaali. Min sau moote qofa danni. Sau moote iddiranyaa yoo naachuutu ilee biyyee nabbar inni dubbadhee turean. Isaa birriidha. Xurumbaa afuufuu malee namtichi xurumbaa afuu barwaata kan qabu xurumbaa afuufuu san hin birriin galtiif. Xurumbaa san afuufee guyyaa waa du'an gammachuu isaati. Jawaar akka warra saaxinaa kana bara koronaa sana finfinnee kana turellee koronaa bara koronaadhaas charchar godaanaa gubbaa Teewodiyoos Addabaayoo isin gadda bartan bakki saaxina reeffaatti gurguran jira. Warri gaazexeessonni kunillee kabalaati yattee gabaan akkamii jedhanii gaafatan. Oo itti namni koronaan namni akka gaarii dhumachuu jira gabaan ho'itee jirti jedhanii. Koronaan gabbu'e. Akkam jennaan abboo namni du'aan hin jiru gabaan hin jirtu jedhe. Wallaahi Oromoo maal yaadare gabas Jawaar Mahammad yaadare. Jawaar Mahammad yoo namni du'e rabbi sitti hin fide ni gabbatallee ni koflallee bira sittaati. Maaliif galis seena birrii. Anqaraa jedhee afaan Oromootiin illee gabbaa'ee anqaraa jedhee girrisaan isaa faarsii bulaan isaallee suuraa Jawaar asiin dura waa dubbate mootummaan kun dikteetaraa biyya kana qabatee badee maal jedhu kana fuutee poosti goote. Afaan Amaariffaatiin illee gabbaa'ee biyyee nabbare jedhaan. Nafxanyaa illee gabbaatee ta'ee sooyyee ilma idiin jettiin galtee. Isinii galee. Nama namni du'ee araa kiiloo seenuu womaan hafnee malee isaan yeroo maraa dhufne akkana goone dhufne waggaa torban kana maxxan qofa maxxan dhufne matsi'uu Tigreellee achii matsi'uu jetti Amaarillee achii maxxan jetti Oromoolee asii dhufne jetti. Akkuma dur gaaraatti gartee Daawud Faatiin gootu barri kun bara bilisummaan nuun jira waggaa maraa. Waggaa maraa nuti barri kun bara bilisummaati bes abdii kanaa ji'a 12 laakkaa'an. Gaafa jiini 12 dhumate bara haarawa jedhanii barri kun bara bilisummaa jennee mallee haarawatti abdeetuun godhan. Nama sooftiweerii itti gartee yoo xiqqoo telefoonillee irratti bante maree gartee mataa si nyaatu. Abdeet godhuu yaaltatan malee abdeetuun godhaa turan gartee. Amma Jawaar Faati waggaa torban kana wanni isaan dalagan yoo jiraate maali Oromoo abdeet godhu. Sooftiweerii Oromoodhaa kana dhufuu jirra. Matsi'uu, maxxan, dhufne, araa kiiloo seenu. Araa kiiloo. Amaariffaa illee araa kiiloo. Oromiffaa illee araa kiiloo. Tigriffaa illee araa kiiloo. Kan dhufanii agarre. Ima dhufan isaan ganna mala agarte ima baasan. Amma kaa dubbiin adda taate ji'a lamaan dura moo ji'a tokkoon dura ji'a lamaan dura. Sooshaal miidiyaa gubbaatti Tigreef Amaaraaf Oromoon warra sanatti elf godhuu barbaadan qabsoo jijjiirra jedhanii jecha muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Alii jedhe. Mootummaa kana fincilaan diiguullee qawween diiguullee keessaa diiguullee tooftaa dabre jenneen yaabbachuu itti mibara. Osoo inni itti lafa dhiitti jenneen bifa haarawaan takkaa namni sooshaal miidiyaadhaan qilleensa irratti kan namni tokko waa takka hin dalanne walitti dhufnee nama miiliyoona bara miiliyoona hin jenne miiliyoona agasii guyyaa tokkoon goonee seenaa biyyoota biraallee fakkii taanee dhufan. Wanni isaan dagatan abbichuun nama tikaa, nama insaa, nama teekinooloojiidhaan nama barate ta'uu ni dagatte jira. Gammachuma amaan warri amaa beektan yeroo damma daamuu argate qotee biraan bahee caqasee yeroo shaayisii dhagaye ni fiiga. Gammachuu jechuudha. Kiiloomeetira tokko fiigee deebi'ee caqasa. Kiiloomeetira 2 fiigee caqasa. Osoo deemu gara kiiloomeetira 10 yeroo fiige lafa bada ni dhaba. Bakka dammi daamuu jirtu. Ol fiigi. Dhukkeen irraa baatee gammachuun harka cabxee amma damma daamuu biraa barbaadetti ta'a. Inni itti dhufnaan ammallee baratu irraa qoobaadha. Yoo hadha 10 argatellee kurnyaan hin nyaatu. Dhaqa gaafadha warra gammoojjii warra waan kana beeku. Gammachumaan osoo fiigu maali waan hin argin argate. Waan hin argin argate. Osoo akkasii fiiguu keessaa dhabama. Abboo kaleessa asitti kaxa'ee akkasii fiigee biraa dabre mee xiqqoo fiigeetti deebi'ee nyaadhaan hin jiru. Karaa kam fiigee jedhee of hin laalu. Isni galaba gaariitti. Uummanni kun uummata waan kalee jedhe amma kalee maal jedhe dheengadda maal jedhe eenyu kana dura jiru. Namni an irra dubbachaa jiru waa godhaa jiru kun hin jiru. Osoma yaatu qilleensa gubbaa wal geette. Hayyoota akka Itoophiyaatti jiran mormitoota mootummaa kanaattu wal lolii dhufe qoobaadha.
murtii doktoroonni Oromoodhaa, ka Tigreedhaa, ka Amaaraa Profeesaroon namoonni silaas maal godhan sammuu biyyattiin tun qabdu walitti cuunfanii qoqqobaadhaan guyyaa sana. Yeroo isaan dhufanii walga'iif barcuma hiiffatanii ta'anii namuu peejii wanna fuula wannaa isaa banatee kaameraa haxaatee namuu as yaa'e otomii qumu takkaan dhaabbichuun dhara godhe. Namni kaa xurumba isiniin jedheen Jawaar Mahaammad. Ka waan maraa Tigreen dhuftee Amaarri nam tokko jiraa miti nama tokko ergatan. Bari yeroo namni ga'e nama walga'iin takka jiraatu tokko agar jira nama wayii ergantu jira. Mee gurbaa fiigi waan isaanii akkas godhe jedhaniitu jira. Walgahii kawaamee waan kana mara fide Amaaraaf Oromoof Tigree. Shaabi'aa fi Ijiptillee duuba jiraatu. Harki dheeraan biraallee duubaa jiraatu. Jawaar fide ma intarneettiillee cufee feesbuuk maali yuutuub illee maali yoo godheetiin kana dandeettii qabnuun akkuma dur gaafa mallasii banne bannaa jedheetii gadhiise. Isa banuun agarre banuumi ni qollofamtee yoo dubbiin. Namni miileenan nu laala jedhani adda baddee enu Gabratsiyoon faallee biyya irraasin kaleessina jedhan harka hafee marroon faallee kan guutuun wanni gabaan addaan facaatee bushaa waan gartee waa takka bu'aan qabne ummata teeknooloojii hagana ga'u silaa achi gubbaa teettee yeroo san laal ummata dandeettii qaban isaan laan achi gubbaa teettee yeroo san appii jira daawuloog gootee waan yaadde san guutuu mootummaa kanallee kanaan horii xiqqoo tokko baaftee waan guddoo dalaguu dandeettee yeroo san achi teettee warra jira warri yeroo san waan isaan barbaadan namoota san fiduuf. Appiilee biraa daftee daawuloog gootee fiddee appii nama biraa irratti nam tokko bar feesbuuk nam tokko irratti dandeettii qabaattee bar nama isaan keessaan jirre kagartee mootummaan kun wannaa keessan kaayin fiddee gara biriin peejii tokko jaguu bagga dhiiftee waan san dalaguu dandeettii turte. Rifattee hundinuu dhadhaa ibidda bu'e taate.